yaadatamta. Mi ameen jedhaa yaa kaati. Israa'el waggaa 430 booda yaadatamte. Waggaa 430 garbummaa mootii Fari'ooniin bulate. Waggaa 430 kan yaadatame warra nafseedhaan jiranidha. Warri Fari'oon ajjeese, warri dhukkuba ajjeese, warri lamxiin ajjeese, dhukkubi isaa lamxiidha. Kun hundumtuu hin badan. Warra nafseedhaan jirutu yaadatame. Isa yoo attamitti yaadatamanii mucaa tokkotu isaan gidduudha dhalate. Mucaan kuni mana xalaata isaanitti guddate. Yeewu Museen mana Fari'oonitti guddate. Kan Israa'eliin bitu Fari'oon, kan reebu Fari'oon, kan ajjeesu Fari'oon. Yaadi Waaqayyo qobaadha jedhaa iyyaati. Mucichi garuu achitti guddate. Dhaggeeffadhu. Achitti guddate gaaf tokko biyya sana keessaa ba'e biyya tokkotti. Kan inni baqatee ba'eesi warra Israa'eliin baqatee ba'e. Sanyii isaa baqatee ba'e. Akkamitti ennaa jettan achitti guddate achi gaaf tokko waxaatonni warri Fari'ooniif warri Israa'el wal lolan. Kennaan waxaatos Israa'el irra goree jara ajjeesee ashawaadhaan awwaale. Qanii gara biraa qomoon tokko wal lolaa jiru. Israa'eloonni lamaan dargaggoon ijoollee anoo dheengaddasiniif jedheeni wanjala hojjedhee nama ajjeesee ashawaadhaan awwaale. Amma moosin qomoo tokkotu wal lolaa jennaan ilaa kunootti ka sati dheengadda nama ajjeefte iyyuu dhannee mootiitti himne amma dhannee si gabaafna. Gabaaseeruma sana jira. Ilaalaa jaran nama cina kee jiruun atis yoo cufteedhiin namnis yoo cufeedhiin dirqama yaadatamte. Israa'el ofitti cufaniiru dhaqanii si gabaafna jennaan sanyiin koo na gabaaftee Fari'oon na ajjeesurra baduu naa wayya jedhe. Dhaqee biyya Midiyaatti badee achi taa'ee hintala jaraa fuudhuudhaaf hin beeku namuma laafaa ka'ee guddatutu jira. Gatii qaraxaa, gatii uwwisaadhaa, gatii xilooshaa Oromoon beektu dubadha beekaa jabbiitissa. Iddoonni jabbiitissutti Waaqayyotti mul'ate. Museetu yaadatame jennaan Israa'el yaadatameera. Ergaan si qaba. Situ yaadatame taanaan fudhattee dhiiftee dhimma keetti sanyiin kee, waldaan kee, maatiin kee yaadatamaniiru. Ilaala Waaqayyo maal jedha Museedhaani iddoo ati dhaabattu የተቀደሰ ቦታ ስለሆነ ጫማዬን አውልቂ jedha. Garuu caakkaa keessa jedha. Garuu fuuldura kee caakkatti sana keessa abidda jira. Yaadannoo abidda boba'aa jira. Caammaa keefitti boofna sagaleen achi keessa jira. Caammaa baasee mucaan gafatte deemu dhaqiiti. Abeet. Saba koo Fari'oon harkaa naa baasi. Harka kee achi ol kaasi. Hojii hojjechuuf yaadatameedha. Nama cina kee jiru baga gammaddeen teessu lamatanii. Yeroo baay'ee hin kadhanna Waaqayyoon kadhannee hammariyaa keenya xoomxalootii gallee mar'ummaan keenya gossinee hineenna cal jedha. Cal jechuun deebiidha. Cal jechuun irraanfatamuu miti. Xaxxi maalat marsino waan baachuu dandeessu sitti kenna. Fari'oon akkasitti Israa'eliin gadhiise biran darba. Saa'oltu dibame. Saa'olii utuu harree abbaa isaatii barbaadu dibame. Kan dhaqee Saa'oliin dibee Saamu'eelidha. Saamu'eelitti Waaqayyo dubbatee dhaqee Saa'oliin dibii jedhe. Maaliin dibi jennaan shurrubbee akkas gaafan isiniin jedhu shurrubbee isheen jedhamtu kun hiika gara biraatti ilaallee qodaa dibataa warra Israa'eliiti. Garuu shurrubbee jedhee kan moggaase jara qodaa dibataati. Maaliif qodaa shurrubbee sana keessaa ittiin dibennaa jettanii akka Saa'ol dadhabu. Akka Saa'ol kufu akka Saa'ol hin hojjenne Waaqayyo beeka. Gizaawii isa jettan Saa'ol yaadatamee kan inni barbaadu harree kan biraa waamame harree Waaqayyo dhaqiitti Amaaliqoota balleessee fixi tajaajile beeka. Isa Waaqayyo jedhee dhiisee warra kaan ajjeesee sangoota guuree dhufe. Kan dibata geesse eenyudha? Saamu'eel. Kan mul'ata arge eenyudha? Saamu'eel. Gaafa Saa'ol dogoggora godhu Waaqayyo mucichumatti be Saamu'eel ilaali waan Saa'ol balleesse. Maal balleesse? Sangaatu booddeedha marrata. Mbaa jedha. Kan inni waame harree bira. Kan harkatti qabame sangaa. Nama cina kee jiru eessaa waamtee eessatti qabamteedhi. Hin qabame mana ni baay'ee hin qabame. Saamu'eel paastereeli abeet galtaniittu maarree abbee hunkuteessee warra naqeen gale jennaan inni siin booddeedhaa mar'atu immoo maayin kana immoo dhaqii waaqa keetiif aarsaa qalinaa dhiyeesse jennaan an fuudhee dhufe jennaan akkasiniin jedhee Waaqayyo
isin yeroo harree barbaadan na sodaattu yaadatamtanii turtan. Amma erga mootummaa siif kennina tuffatte waan ta'eef mootummaa koo keessaa si tuffadhe. Waaqa jedha. Utuu waldaa makana suusii ta'e mulu wangeelii dhaqaa beeka. Utuu waldaa kana dhaqee qaalawwatti dhaqaa beeka. Mootummaa keessaa tuffatama. Mootummaa. Nama jala kee jiruun mootummaa keessaan tuffatamin jedhiin. Namni lama na yaadatame jedha ayyaati. Achuma Waaqayyo maal godhe Saa'oliin dhiisee Daawitin yaadate. Eessatti yaadate? Lafa tika. Ammas eenyutti dubbate? Saamu'eelitti dubbate. Daawit Saa'oliin si waame jedhe. Daawitin si waame jenneen. Dhaqiiti jedhe. Nama akka garaa koo የልቤን ሰው ittiin jedhi nama akka garaa koo jedhi dibi. Saamu'eeli akkasumatti dibame. Daawiti nama akka garaa Waaqayyo ta'e dibame. Attamitti yaadatame nama akka garaa Waaqayyo. Daawitoo jennaan jettee mucaan lafatti keeti. Hin barbaadamtanna nama du'e lakkee Waaqayyootu si yaadate. Nama akka garaa koo siin jechaa jira. Mee na yaadatama jedha ayyaati. Okay. Kuni macaafa kakuu moofaa keessaati. Gaa Luqaas boqonnaa tokkotti dhumna. Abbaan mana Maaramiidhaa yookiin huccanyaan ishee Yoseefidha. Elsaabeetii abbaan manaa ishee Zakkaariyaasidha. Dubartoonni kun lamaan yeroo tokkicha yaadataman. Elsaabeetii dubartii dhabduu mucaa godhachuu hin dandeenyetu Elsaabeetiin naqee abbaa manaa isheetiin Zakkaariyaas haati manaa kendeessinaan noo attichi dhimma wal arje. Maaliif jennaan idimeen ishee baay'ee deemeera garbeeriidhaanii ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣ መልእክተኛ ነኝ hindees jedheetu egaa Zakkaariyaas akka finjanyeef dibata sirraan fudhadhu harrabi keedhaa ta'uudhaan achi deebi'ee Elsaabeetti dubartii dhabduudha jedhee Maaramitti dubbate. Maariyaam nagaan siif haa ta'u. Ameen jedhaa yaa kaati. Isheen immoo durba takkaa dhiirritti hin buune. Jaartiin ishee dulloomteedha. Ishee yaadatamte. Isheen kun immoo takkaa durba dhiiraa wajjin wal hin argine. Dinqiidha Waaqayyo jedhaa meeyyaati. Nagaan siif haa ta'u gaafa jedhamu ameen jette. Kunoo ati ayyaana qabeettiidha. Humni Waaqayyoo si golbooba. Karaa gubbee mataa keetti sitti gala. Gadameessa keetti mucaa baattannaan. Maaloo anoo dingiliidha. Dhiiran beeku attamitti ulfaa'e. Isee dhiiseetu Yoseef jedhe. Abeen jedhe laga horiiti. Ilaamee haati manaa kee Maariyaam kaadhimaa kee hin sodaatin obbiratti fudhadhu. Isheen Yesuusin ulfoofteetti. Nama cina kee jiruuni Waaqa walitti nama naquu hin qabnu jedhi. Ergaasi qaba hin yaadatamte. Maariyaamin obbiratti fudhate Yoseefin. Utuu seera gaa'elaa hin argamin ulfoofte jennaan ani waa dhaga'eera. Ulfaa'uun Maariyaamii qabxiinsa inni guddaan tiksootatu yaadatame. Maqaa galmeeffachuutu deemaa jiranii karaatti ciniinsuun qabe. Kennaan dallaa sa'aatti goran. Tiksoonni baatiriidhaan jabbi eegu turani. Hamma garuu ifatu ba'e achitti. Mootota dhaqee tiksoota ilaali. Bor abaluu keen beeku. Lafati jirtutti yaadatamuu sii ta'eera. Na yaadatama jedha. Lafati kee kan jirtu. Leestiroorra kan jirtu. Meebi karaa onlaayinii kana argaa kan jirtu. Boris kan argitu fudhadhu harkaa. Ayizoo achuma taa'ii Waaqa beeki. Makiina namaa miici. Leestiroo xaragi. Biddeen namaa toshi. Waardiyaa ta'ii Waaqa beeki hin yaadatamta. Maariyaam isa booda akkas jette Luqaasuma irratti. Inni gaddeebitii garbittii isaatii yaadateeroo Waaqayyoon koof garaan koo qubaa dhiyeessa. Akkatti hin jedhan miti galma Waaqayyoo dhiyeesse. Warra waasi hin jedhu hin dhagahin. Hin fudhattana dukkaa irta haa baay'atanii dhiise. Baay'inni titiisaa distiin buqqisu. Titiisii baay'atteef distii buqqisuu hin dandeessu. Garuu naanna'uun qoonqoo isheetiif. Oo mul'atan si arge. Waan ta'u sitti himu dhiifameera tuma jettuuti argameera. Kan saa kan isheen jirtu jedhe amma Waaqayyo ishee yaadateera. Siiteera. Lafti kee, gaa'elli kee, hojiin kee, barumsi kee waan ati irraanfatte hundumtuu yaadatameera. Seeramaa boqonnaa 30 lakkoofsa 22. Waaqayyo Raa'elin yaadatee isheedhaaf dhaga'ee dhala godhachuus hin dandeessise. Yaadatee dhaga'ee fi dhala godhachuus hin dandeessise. Nuyi Waaqayyo walii galaan jedhaa yaa kaati. Wanti addunyaa kanarraa hundumtuu kan koof kan keeti.
Iyaadateef jedheetu ishee dhaga'e ilma godhachuu dandeessiseedha. Harka kee achi olkaas na dandeessisaadha yaada. Yoo si yaadate si yaadanne taanaan si dandeessisa. Dubartiin kun hin yaadatamte jedheetu ilma godhachuu dandeessisee jedhe. Eenyutu dandeessise? Hin yaadate. Yaadachuu keessa dandeessi jira. Dandeetti. Sadaffaa kadhachuun yaadatamuu keessa jira. Waaqayyo na yaadadhu, na yaadadhu, na yaadadhu, na yaadadhu. Sammuu kee keessa boqonnaa guddaan jiraannaan lafa kaarratti qaba. Mee nama cina kee jiru ni yaadatamta jedhiin. Nagaam. Eessatti waan sadii. Tokko lafa jirtutti. Yoseef maneedhaatti yaadatam. Maneedhaatti kolleejjiidhaa bahee miti. Maneedhaatti bahee mootii ta'e. Mitikilii mootii ta'e biyya Gibsiitti. Maneedhaatti baanis mootiin ta'u. Lammaffaa hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 14. 16 irratti rakkina Phaawulosiif Sillaas hidhaman argitu. 25 irratti akkuma amala isaanii faarfachuutti turan jedha. እየጸለዩ እየዘመሩ ነበር። ድንገትም የመሬት መንቀጥቀጥ ሆነ። በዛም ጊዜ ደጆች ሁሉ ተከፈቱ፣ የታሰሩ ሁሉ ተፈቱ ይላል። አርከከ ነመረስ ቡከረ ካይቲ ሳባኬቲ ነመቲ ከማይዲ ኢጆል ቢሻም መታት ነግናም ሚለነን ካኩ ሙጫ tokkotu mana isaanii keessa hojii guddaa argate jennaan abbaa faatisaas duukaa biyya Itoophiyaa kan bulchu Dr. Abiy Ahmed fayyada. Amma yobbo Xiqilaa ministiriin Ameerikaa dhaqanii jaarsi duukuma dhaqu. Maqaan jaarsaa biraan hafu beeka. Maqaa pirezidaantii faranjii tokkoon hin waamamu. Maqaanuma abbaa isaa sagaxarii kee jiru sanaan waamamu. Yaadatamte taanaan akkas egaa hiyyummaan maatii keetii situ yaadatamin jira. Ati yaadatamte taanaan ergaa keeti. Maatiin kees atis yaadatamteetta. Warri dhama hundinuu maal ta'an hinii kamanii jedha. Waaqayyo gaafa dubbatu sagalee isaa keessatti ani makiinaan qaba siin hin jenne, ani mana qaba siin hin jenne, si turre hin deemne malee ani karaan qaba. Karaan ittiin gara kee dhufuun qaba. Waan ati jalqabe feelii gochuu tabalaasha'uu danda'a. Baduus danda'a bar. Dhiifamuu danda'a bar. Waan lammataa isa badeen hin qabin. Radeebi'u waan lammata jalaa badee isa badeen hin qabin. Wanti jalqaba si jalaa badee isa lammataa balleessuu hin danda'u. Macaafni maal jedhaa? Mana ruutii isa jalqabaa irra isa lammaffaa wayyaa'e. Nagannee kassarree jennaan nagadatti biyyoo guuranii hafuura nagadaa bayyesuus jenna. Ilaalaalaa namni utuma tiratti ol baati utuun jaalatin immoo gadi buuti. Gadi bu'uudhaaf ol ba'uu kee gidduutti akka kakuu qabdu beeki. Na yaadata Waaqayyo jedhee attamittan fudhadhaa. Waan sadii keessaa ba'i. Tokko uneetaa amma keessa jirtu keessaa ba'i. Yaadatamaa galchi. Lammaffaa raajota si kakatan dhiisi. Waaqa kakuu sitti dubbate dubbadhu. Kakuu raajotaa sitti dubbate Zawudee Tolasaa Manyaaqaa Caawwaaqaa waraa jedhiin. Waaqayyo sasii kakate sana yaadadhu. Faabirikaa saamunaa dhattanii beektu wayyoo akkanitti cinca'u. Saamunaadha. Ani waan isaa itti dabalanii urgeessanii baasan Waaqayyo beeku. Hundumtuu wandoo kaa'atee hojjeta. Garuu achi ba'ee jennaan nama hundumaarraa xurii baasa. Ergaan sii qaba. Lafa amma jirtu baatee jennaan nama hundumaaf taata. Namni baay'ee warqeen jaallata. Gaafa warqee bitatu quba isaatti kaa'atee yoo milli isaa kabeelaa ta'e okkeetti fotoo ka'a. Maalumatu warqee kana bareechennaa jettan abidda. Abidda lixee ba'ee waan ta'eef baqqaa kun lammataa nama hundumaa harka gallaan abbaa qabeenyaa si godha. Malkii keen bareechaa maqaa keen bareechaa abidda lixee waan ba'eef. Boqqolloo miti gubatee hin banne dhadhaa miti baqee hin banne lixee ba'e. Mul'ata keeti. Waan amma keessa jirtu keessa baanaan hundumaa harkatti qabata. Mee nama cina kee yaadatamuun koo argamuu dha. Kanaaf yaadatamuun keenya ni dhumaadha gaafa eessu dhufuudha. Namni miidiyaa banate hunduu jira. Hunda keenyaaf milkaa'uun har'a hin jiru. Ati inni birrii miliyoonii tokko nyaattus inni birrii tokko nyaattus hin milkoomne beekaa. Milkaa'uun keenya hojii ergamootaa boqonnaa tokko irra jira. Deebi'ee dhufee maal godha? Isin fudhadhaa. Ameen jedhaa yoo akaati. Akka jedhe Yesuus ani oolaa koo bichaan beeka jedhe farda yaabe. Ani oolaa koo bichaan nagade. Dubaay ziraan chaayinaa kaampaanis ta'e kaampaanis uume ofii keetii yaadatamuu keef Yesuus dhufaa jira. Deebi'ee dhufeen isin fudhadha waan jedheef. Gaafas egaa taappellaa sirrii. Raajonni gaafas akkas yaaddanitti handanyaa quxuriirra jiru ottumini. Lakki handanyaarraa nu buusee sin maqaa kootiin seexana baaftanii maqaa kootiin miraakilii gootanii isin hin beeku. Hin beeku.
አቤት የበርሲሰ ዘውዴ አቤት የለለበ ሰዓቲ አቤት ኪቦርድ ቢጤ ላኪ አካዝ እንጀኔ በርሲሰ ኬዝ ሚጤ ዋቀዮ ለለበ ኬስ ሚጤ ዋናው ህይወት ነው ጅራቴታይ ነምኒ ከኛ ጭቡ ጎዴሌ ዋን ጎዴ ፍንጅልቤንፈቱ ቤካ ጭቡን መጎዴ ጫማና ቤት ያዋቀና ዳዊትን ከም ቤተ መንግስት ይታሰምብሴ ጭቡስ ካይ ቡኬ ጅልቤንፈታ ዳዌ ጀራ ዋቀሽ ገራን ኮስትን ጀባቱ አሜን ጀራ ያካት ኑይ ፉዳኔኑ ማራፍኔ እስማ ጎቶኔ ሞገና ማካን እንዳቆን ዩሳዲ የቆጥ ይራቦ አበርካን ቸርችን ከም መጫፈረ ጅራሞ ወከን ዳቆን ይዩ ሳዲ የቆጥ ይራቦ እንጅሩ እንዳቆን ላከሰን ኩኩኩ ጀሪ ዋርዲያ ማሌ ሙከረም ቡሌ ሲያገለቱ ኩኩኩ ጀዳ ደሞ ሰጂያን ቀቡ ነሞ በቆሎ ደንገላሱ ራሞን ነውወቲን ቡፍ ጀዳም ኩኩኩ Hallaatiste namaste hundumatu billaa baatina duukaa deema dabarsteen hallaatin nagaddee kufte ayzo tolaan torba kufaa torba ka'a amen jedhaa yaakaat hiriyaan sigate kan keemiti kan alagaatu sigate kan ormaati inni singenne irra sii dhufa Luqaas tokko lakkoofsa 57 ኤልሳቤጥ የሮን ደውምሰ እሺ ገኛን ኢልመዴሴ የሮ ማሊ ደውምሰ እሺ ገኛን ኢልመዴሴ እያደተምት የሮ ደውምሰ እሺቲ ወጋይሩምት ቤት በረቴምት የሮ ደውምሰ እሺ ገኛን ነመጨነ ከጅሩኒ የሮ ከት ያደተምት አንጨቃጨቅ እንጀሪ አፉሪ ዋቀዮ ዋን ተገርሲስ ኢንሶብሞ በከት ቃኑፍቴ ጫብደት ኡልፍኒ ተቆሲ ዱፌራ Anilya kasanggot aja da barri simit namni simit itu argo wakayo siada tera tini irratin karake malena amni malna goda yettaga narrajira tu kakunke malega arru gannaf jeda iddo taun jijirama yeroda jalalli nama Biyala fatin kabu sanyidan sitawa mama shiddana lotako hunde umama ko jetta ya amen jena yakat ኦሎን ኢሼቲ ፊ ፍሮን ኢሼ አራራ ጉዳ ጎፍታን ኢሼ ዳቡሰ የሙ ዳጋን ኢሼ ወጅን ገመዳ ከሷ ጋራ የደስታ ተከፋዩ ነው ኦሎን ኢሼ ፍሮን ኢሼ ዱፈን ኢሼ ወጅን ገመደን ከሷ ጋራ እርጋሲ ቀባ በረከነ ነምኒ መነከ ይንፋ Hinda arba rakkinni kee kun hinda arba bu'ichi kee kun hinda arba waaqayyo ilaale si arga innarra boora hin calala abbaan keesiif kenna waan taara nama si caqacaqu wajjii yeroo hundumaa naasa'i afuura kees jireenya kees balleessee baduuf jedha yeroo hundumaa nama obsu qabaadhu obsi mataan isaa dibata dhugaa waaqayyooti ergaa koo dubbatte warri jettu harkaan na agarsiisi siif ta'eera Iya datang tak